السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرجتوا دعوة تودو إيافنو ودو إيافنو قبلني دي عن الجرة ودو وزين أن إيافتادام إيافنو وران تنادن خيستي مركز أجايبا مركز أستاذ خمال بوهنتي أستاذ خيني خبر جماعة جارتما أستاذ محمد جمال الهندي فمي خني إيافنو تا هنقطو مران نفانا تران أفير خينيام أكو بيكو مركز أستاذ خمال بوتورا أبي الله نموتين برم سدين إسلاما بفبريدا في بيبنا حواتاتين كنا أكجر أستاذ ساينو في من يجروم برم سينتي خيسا كنا جرو خيسا حروفا في قرآن في أكسم عقيدة في مخارج في حديثا في كان فكاتا كنا أكجر نو في من يجروم kanneen hanga footoo duutii guutuu saamaa meena katiyaan tumideessaa daawwannee walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaafannoo tajaajila guyyaa irraa gama markaza Ustaaz Kamaal Ebboo malaaltanii agartan yuunifoormiin isaaniitis tana fakkaatti. Ustaaziin isaanii barsiisaan isaaniitis kana fakkaata hanga xumuraan hordofan afeerraa keenya gama sagantaa. Iyyaafannoo iyyataa kan ziyaaraa bule iyyanii barreeffadhe mana bahee ergaatii an dhufee ani nagee baltuu laata jechaan gaafii tola deebiftanii. Alo seenan jettan habibi. Tooshita Anaa dhufu waga nagaa noo dhuftan. marhaban baga nagaan na idan ana eegamoo isin jaa akkam isin nagumaa fayyuma. Nagaa wallah alhamdulillah mee qara kiyya kanatti asin habaa. Miskiina wallah taa rakkoon qabu asillee mateenya rakkoon qabu inshallah. Ustaazi inshallah takkasiiti yoo rabbi jee kana irratti argamnu qophii iyyaafannoti. Qophii iyyaafannoo markazoota onlaayinaati. Inshallah irraan tana dabareen markaza ustaaz Asbaa mee bakka kanatti. jaalatamaa ustaaz Muhammadiin hundeeffame markaz ustaaz Kamaal Ebboo goota keenya inshallah achirratti argamna. Ustaazii maa haata rakkoon qabu nuti asuma teenya warra karaa deemu jiru waan taateef arma jalallee yoo taate osoo dhagaamte arma jalaallee dubbanneetu waan takkasitti inshallah nu simachuu keessaniif aboo galatooma ulfaadha isin jechuun barbaada inshallah. Miskiina wallahi tujjaara wallahi jennaan nutis akkas inshallah rabbi jee bismillah alhamdulillah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله خير تركبنا قبي يا خنو مركزات أونلاينات قبي مركزات أونلاين رانتنا مركز أستاذ خيني خبر جماعة جارة ما قوت خيني أستاذ كمال بوخ أستاذ محمد هندي أسكت تركبنا إن شاء الله هيا أستاذ محمد إن شاء الله ما يكي خيسان أكمل برات تنسين جرنا ما مركزين أستاذ كمال هبو كنرجو هنداي هنجم تكا بفهمين برمس أمانتها إن شاء الله خلنا جرى جوابين إن شاء الله نوفي مامي. ما شاء الله جزاك الله خيرا زادك الله علما وفهما. حبيبي كينيا قال في قاري قالت ومي در السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين جنة أنا أعرف بقنا قال نعرف تاني. بنا مركزني أستاذ كينيا قال في قاري أستاذ كمال يبو رب رحمة وفاقدو في يجون إيجله. أمتى كوفيتي جرا أمتى لما فاسينو في برنوتة يجون قرتة قاعدة نورانية قرآن في عقيدة أدتة وهي صلاة أسرة فجر إن شاء الله أكسما وجي برتوتا كينيا خانس ركو ميك أولين بعدني كينكي ميك أولين بعدني سببا مكما مركز أستاذ كمال يبوتين بافت شوداف gochi meeqa irratti hojjetamee as geenye inshallah wanni asirra baratamaa jiru aqiidatu nuuraaniyyaa fi qur'aanaa fi akkasumatti ayya qur'aanaa fi hadiisaa fi aqiidaa adda addaati asumarratti isinirraa dhaaban jaha habiibi. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Maasha Allah tabaarakallah waan bareedaadha. Mee ustaaza kiyya waan takka kaaftanii turtan xiqqoo dhiibbaa nurra gahee jira jettan sababa gartee maqaa ustaaz Kamaal Ebboo moggaafneef mee mudannoo isin mudatte ta'a akkam faatu jira mee inshallah gabaabinaan nuu himame. Ayyee inshallah sababa markaza ustaad Kamaal Ebbootiin wanni nu mudate nuti ustaad Kamaal Ebboo baay'een jaaladha sababa isaatiif guyyaa meeqaa sababa isaatiif hidhamaa ture sababa isaatiif tumamnes nuti ustaad Kamaal Ebboo akka baay'een jaaladha waan ta'eef osuma akkasii jaaladhu dhaqeegaa maqaa isaa kanaan ega gartee nuti sababa maqaa isaatiif tubamne maqaa isaanillee onlaayina kanarratti garsiisuun qabaa je'eetiin mana kana banee sababa saniif itti oofaa jira
maaliifi sababaa nuti maqaa kana banneef jecha akka kanuun jechuu jiru maqaa isaatiin nagadattanii nuun ja'anii nuti maqaa isaatiin hin nagaddanne waan irratti taane seenaa irratti dabarfanne san yaadannee maqaa isaa kana guddisuun qabaa jee itti seenan baana habiibi. Waaw maasha Allah tabaarakallah wallahi ustaaza waan akkaan bareedduuti waan akkaan gaariiti. Maqaan ustaaza keenya kabajamaaf jaallatamaa ustaaz Kamaalee Bootiin markaza gadhaabnee diin rabbi achi keessa barsiifna jechuun kun wallahi namaaf gajee yaada. Wallahi waan addaati mudannoo ajaa'ibaati inshallah. Iyyaafannoo iyyaafachaa ture keessaa wallahi isa tajalqabaati tun inshallah. Maaliif jennaan markaza seena qabeessaa fi akkasuma gocha osoo hin taane jecha osoo hin taane gochaan kagartee inshallah waa agarsiistanii maashaallah rabbi isin irraa jaalatu. Hayyee ammaan tana ustaaza kiyya inshallah bifa bareedaadhaan barumsa irra jirtanii jechuudha. Barumsa keessan itti fufaa jirtan jechuudha. Bifa bareedaadhaan akka gaariidhaan itti jirra. Takkaa barnoonni keenya adda addaa nutti dhaabbatanii diinni adda addaa nutti dhaabbate takkaa ibboodallee deebine takkaa ammallee ibboodallee deebuuf hin teenyu if duratti fufuudhaaf markaza ustaaz Kamaalee Boo nuti akka yaada keenyatti silaa lafatti nu dhorkanes gubbaa gaafa san sababaa isaatiif akkas taane qilleensa kanarratti illee hin hambisnu lafatti illee dhaabneeti itti fufuudhaaf qophiidhaan siin jaa habiibi. Allahu akbar maasha Allah tabaarakallah waan bareedaadha waan gartee akkaan nama gammachiisu jechuun inshallah waan gartee rabbii fi nama biratti illee darajaa qabu waan rabbi isin irraa jaalatu isin hin jenne inshallah. Hayyee marhaban mee ustaaza kiyya barumsa gartee inshallah asirra kan nu jirtanii barumsa bareedaan itti jirtan waan bareeda inshallah. Mee ati akka ustaaz Mahammaditti ustaazan imoo barsiisanii fi barattoota imoo barataniif maal dhaamtame inshallah. Hayyee wanni barattoota imootii fi ustaazan dhaamsa kiyya dabarfadhuu fi maaliif hanga addunyaa kanarra jirtu silaa jiruun duniyaa zabanul aakhiri waan ta'eef واعتصموا بحبل الله جميعا هذا تكو قبني والقباني والحمني وصو عقيدة تكرتي عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة توحيدة قبني ديموتو نبربا جسان جابيبي سمالي هنا مو أستاذني في دامي برطوطة فأمو أكاتم برنوني وني نتبر برتمو yoo waa sadii ifirraa dhiisan waa sadeen tokkoffaan maaliif jennaan gandummaa dhiisuudhaani markaza keessa seenanii barnoota ifii hordofani. Lammaffaa gosummaa dhiisuudhaan jechuudha. Tokkoffaan gandummaa dhiisuudhaani lammaffaan gosummaa dhiisuudhaani markaza seenanii barnoota ifii qara'an. Sadaffaa qeequu dhiisuudhaani barnoota ifii markaza seenanii hordofan. Afraffaa akkasumatti waljibbaa dhiisuudhaani barnoota ifii seenanii hordofan. Yoo kun ammoo isa san keessa jiraate dhufee barachuu hin danda'u. Maaliif waan gandummaa fi gosummaa fi qeeqummaan keessa jirtu. Maaliif nama qeeqaa quraanni hin galuu fi gosummaa haasawa waan ta'eef quraanni hin galuuf waan ta'eef sayyoo if keessaa haqee quraanni illee baay'inaan isaaf galan jaabiibi akka barnoota barattootatti. Masha Allah tabaarakallah wallahi dhaamsa bareedaadha. Nasihaa bareedduu dhaamtaniif inshallah ustaaz kiyya hedduu takka galatoomaa isin jedhe. Okay itti aansuudhaan inshallah ustaaz kiyya mee yeroo ammaan tanaa tana markazni ustaaz Kamaalee Boo yeroo meeqa eebbistan mee barattoota? Takka eebbisnee jirra kun amma lammaffaadha alhamdulillah. Maashaallah lammaffaa itti jiru kanallee akkam baay'eedhaan ijoollee teenyaa qaqqacalee amiirran keenya akkasuma wajji qoree fi manguddoo teenya qabatee barattoota keenya qabatee ijoollee teenyaa ijoolleen tun maaliif wallahi markaza ustaaz Kamaalee Boo kana keessa barachuun waan baay'ee nu gammachiisanaan jechuudhaan sababaa markaza kanaatiif ustaaz Kamaalee Bootiif waa tahuudhaan akkamitti ustaaz Kamaalee Boo kana lafa dhiifne ja'anii waa tahanii ulamaa asirra nuu fiddee akka ustaaz Kamaalee Bootiif du'aa nu goosiftu jechuudhaani
إبا خانت ولا فاقان بانا حبيبي. ما شاء الله تبارك الله. وان بريدة والله وانا كان نما قمتشيسو ما شاء الله تبارك الله. ربي سين راها جارة سنين جنة إن شاء الله أستاذ هي قالي في قاري. أوكي مرحبا ما أستاذ إن شاء الله مرت مال دامتن حواس إسلاماتي في أكسم إجافتها في دعوة ساتي في شفافه مرت إن شاء الله مال دامتن سنين جنة. هاي ونن دامدو الحمد لله. Obboleeyyan keenya qaqqaalii kan gartee qilleensa kanarra jirtan akka nama muslimatti laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibbu li akhiihi maa yuhibbu li nafsi. Guutuun keessanuu tokkoon keessan hin amanne hamma waan ofiin jaalattan obboleessa keessaniin jaalattanii jedha. Amma warri diin qara'aa jirtan obboleeyyan keenya kan gartee karaa hamarra jiru karaa badaa keessa jiru akka gartee diin jaalattu kanatti obboleettii teessaniin nu jaaladhuun ja'an. Kan gartee ammallee achi keessa jiru saniin silaa duniyaa waa xiqqoo karaa rabbii qabachuutti nu daddafaadhaan jaan hawaasa muslimaa guutuudha. Akkasumatti iyyaafataan galatoomii ulamaa teenya kan gartee guutuu bakka barsiisaa jirtan guutuunu ustaazowwan keenya guutuunu galatoomaa akkasumaan barnoota keessan itti fufaadhaa aqiida toohiidirrattiin jaana bibi. واو ما شاء الله. aqiida toohiidirratti. سبريد أنا سيها بريد دول أم تاني قالت ما شنين جنة أستاذة إن شاء الله مرحبا إتيان سودان أمير تتي مركز أستاذ كمال بوهن تاتي مي إثرت إن شاء الله إسر رايا دفورو بربانا بنتنا فكاتيو. هلو. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجام؟ عليه الحمد لله. الحمد لله قالت ربي جرتني. لا والله الحمد لله رب بقى العالمين. جرات الناس قسنا سنجرنا إن شاء الله. براتو مركز أستاذ كمال هبوتي أتي أمير تيرا ما أتي براتو مركز أستاذ كمال هبوتا وجين أمير تيتا وجين إن شاء الله ما أتي أسكيس براتو راف قام شو أنقام دكاسي دقام. gammachuu daangaa qabina dhagaama gammachuun silaa gammachuudha gammachuu akka itti ibsadhuun hin qabu waan markaata kana barachuudhaaf hedduun gammada gammachuu waan kanaan madaalchisu inni waan qabu jedhe sagasuma. أوكي هاي ما شاء الله تبارك الله. مركز هنا إن شاء الله برمسا برتشا جرتن. أتي قافة مركز هنا سيني في أرجع مركز هنا سينده جيرما في الدين نك أبدا جيرما جيرما التاني أدمه. أيوة jijjiirama guddaan fide gaafa jalqaba markaata kana seenu nama aliifa jedhee beeku miti jijjiiramni barumsa baradhee qaraatii baradhee quraana rabbii qara'uutti jira jijjiiramni nasiyaa ustaazinaa dhaamu nasiyoota wanta garaagaraa asirra waa hedduun baradhee barnoonni ani markaata keenya seenee baradhee barnoota takkaa lamaa miti obsasin baradhee kabajjasin baradhee waa hedduun baradhee akka itti isinii ibsuun hin qabu wanta akka lamaa miti waan markaza kanarraa baradhee jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin. ما شاء الله تبارك الله وان بريد. أوكي ما أبليين كينيا ورا قرتي برمسات تنجرة ورا شبكة ده كان تاني في جروفي أكن تاني قصاص جروف ما لامتتي. أيوة مثلا سوني أبليين كيا برنوني barnoota caalu karaa caalu karaa rabbiiti barnoonni barnoota caalus quraana rabbiiti guutuun keessanuu warri onlaayin irra jirtanis ka iddoo garaagaraatitti jirtanis koottaa baradhaa gara mana rabbii koottaa baradhaa barnoonni hardhas borus nu fayyadaa nurrachi darbee dhaloota keenyaafis hin fayyadaa carraa kana rabbitu nu kenne carraa kana fayyadamne haa barannuu guutuun keessanuu warri barnoota irra hin jirre koottaa baradhaa jechuun dhaamaafi. واو ما شاء الله تبارك الله قالتهم الفارس ينجي بربان. خبجمتو daawwattoota keenya iyyaafannoo teenya irraa kanumaan goolabna hanga iyyaafannoo biraatti walitti deebinu nagaya rabbii keessanuu jiraadha.